yeroo kam caalaa immoo yeroo kun yerootti jireenya Waaqayyoo wajjin qabnu cimsineetti yaaduu qabnudha. Yeroo kam caalaa yerootti yaaduu qabnudha. Sababiin isaa addunyaa nuyi keessa jirru akkaataatti Waaqayyoo wajjin jiraannu nu mijeessaa jira utuu hin ta'in akkaataatti Waaqayyoo wajjin wal lollu nu mijeessaara. Ittiin nu fakkaata. Isa nu mijeessaara guyyaa guyyaatti. Egaa nuuni jireenyi nu Waaqayyoo wajjin qabnu nun dinqu yoo ta'e nagaa natti hin fakkaatu. Waaqayyoo jireenya nu isaa wajjin qabnu sanaaf jecha gatii guddaa baase. Makana na nagaa sirriitti. Kun nun galu taanaan nuyi kiristaanaa miti daganaa yoo amanne malee. Dhimma nuuf isa gidduu jiru daddarbaa keenyaan isa diigame. Abboomamuu diduu keenyaan isa diigame. Waaqayyoon dhaga'uu dadhabuu keenyaan isa diigame. Gaafa nuyi Waaqayyootti adda baane Waaqayyoo dhimma nu isatti adda baane sanaa qindeesseetti yaanne Waaqayyo. Waaqayyoof gadda guddaa ture. Waaqayyoof gadda guddaa ture. Nuun deebisee tokkummaa sana nu wajjin argachuudhaaf Waaqayyoo tokkicha ilma isaa laate. Na dhaga'ame laa. Hamma dhimmi nuuf isa gidduu jiru gatii isa baasise Waaqayyoon. Tokkicha ilma isaa. Nuuni qotee bulaa beekamaa, barataa beekamaa, naggaadee beekamaa, barsiisaa beekamaa nu gochuuf utuu hin ta'in jireenya nuuf Waaqayyoo gidduudhaa diigame sana iddootti deebisuuf jecha Waaqayyoo tokkicha ilma isaa laate. Waan amma kana Waaqayyootti yaadee tokkicha ilma isaa qabu laate. Kuni waan baay'eetti yaadamuu qabuudha. Jireenyi dhimma nuuf Waaqayyoo gidduu jiru. Yeroo baay'ee nan dubbadha. Sassati Waaqayyoo nuuf sassatu maalam? Sassata isa jedhamu beektu? Maal nuuf sassata? Waaqota masgeeniidhaan maal sassata? Qeessummaa kana dhiisee sassata Waaqoo laphee qabata? Maaloo mucaamti kun qeessummaa kana lafa kaa'ee nan rakkachuu kootedha. Kana sassata Waaqayyoon jedhe. Lallabuma kana dhiisinnaa tamasgeeniin jedhe sassata. Kana miti sassati Waaqayyoo. Dhimma anaaf isa gidduu jiru sanaadha. Agartanii? Qeessii ta'uuni jireenyaan isarraa argadheenitu waldaan na waamte malee sagantaan ittiin qeessiin ta'a jedhee Yesuusitti amane miti. Agartanii qeessummaan hafuudhaafi tokkummaa Waaqayyoo wajjin qabutu diigamuu dursa. Nama faarfatu faarfannaa isaa sassata miti Waaqayyo. Jireenya inni isaa wajjin qabu sassata. Jireenya inni Waaqayyoo wajjin qabu nagaa miti taanaan faarfannaan hin hafa beektusi. Agartanii jireenya inni Waaqayyoo wajjin qabu nagaa miti taanaan faarfannaan garamitti geeddarama adeema. Garamitti geeddarama gadi qabaan natti hima. Garamitti geeddarama. Insolana. Sinimatti geeddarama akka hin galagalee harka. Jireenyi nu Waaqayyoo wajjin qabnu fayyaa miti taanaan kadhannaan keenya nurkaa diigama. Qulqullinni keenya nurkaa diigama. Sodaan Waaqayyoo wajjin qabnu nurkaa diigama. Waaqayyoo garuu kanaaf jedhee tokkicha ilma isaa laate.